hayyuun musliimoota Itoophiyaa Ustaaz Ahmadiin Jabal ummata muslimaatiin baga ayyaana Iidul Adhaa bara 1447 nagayaan geessan jechuudhaan ergaa baga geessanii dhaammataniitiin jiru. Lakkoofsi hujjaajota hajjii bara kanaa kanneen addunyaa mararraa biyyoo makaatti kan argaman lakkoofsi isaanii namoota miiliyoona takkaaf 700,000 fi 7,300 fi takka ta'uun isaa himameeti jira. Hujjaajonni hajjii godhuudhaaf bara kana makaatti argaman miiliyoona 2tti kan dhiyaatan yoo ta'u hujjaajota kannaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malaa'ikootatti kan dhaadatu ta'uu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisaan dubbatanii turan. Eeyyeen hajjiin ummata muslimaa biratti kabaja kan qabduu fi arkaana islaamummaa keessaa isa jabaadha. Ummata muslimaa addunyaa irratti argamu hundaan baga ayyaana Iidul Adhaa geessan isiniin jennam. Ayyaanni kun ayyaana milkii kan bilisummaa akka nuuf ta'uu rabbii keenyarraa abdii qabna. Musliimoonni hajjiidhaaf imaltanii achitti argamtan rabbiin ibaadaa keessan isinirraa haa qeebalu. Hajjii keessan hajjii qeebalamtuu, hajjii qulqullii ka rabbiif jecha hojjetamtu, ka rabbiin galata irratti isinii galchu rabbi isinii haa taasisu. Hajjun mabruur wasaayuun mashkuur isiniin jennaa. Hujjaajonni hundinuu baga milkooytan, warreen dirree Arafaa dhaabbachaa ooltan hundinuu warra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa milkeessa rabbi isin haa taasisu jenna.